nyaata nuti goonee firiijii keessa naqne keessaa baafatanii maayikirooweef keessa kaa'anii oo'ifatanii biddeen fuudhanii saanii irra kaa'atanii nyaachuun itti ulfaate amma nuti hojii irraa baanutti nu eegu nuun jedhu yaa dhiiraa nutis kana booda wanti murteeffannu dubartoonni hojii mana keessaa dhabanii booringii ta'an yookiin mukuun isaan qabee waan dalagan dhabanii ganamaaf galgala footoo of kaasanii Facebook, Instagram maaliin inni sakandii 30 waraabuu kun maqaan isaa maaliin? TikTok. Fayyaa argadhu TikTok akkasitti wal gargaara atis dhiira gubatteetta. TikTok irra akka isaan oolan gochuudhaaf murteeffanneera nuti sarraa kaafne. Kanaafiyyuu dalagaa isaan mana keessatti dalagan hundi harkaa fuunee harka qullaa akka isaan jiraatan isaan gochuudhaaf murtii kanarra geenyeerra. Kanadha dhaamsi keenya kaarraa kun. Hin jabaanna walaa jabeessinu yaa dhiiraa haa tokkoomnu akka dhiirri waa hunda gochuu danda'u akka dhiirri nyaatas godhatee nyaachuu danda'u tokkoon tartiibaan isinitti agarsiisuudhaaf qophaa'etaniin jira. Nan qophaa'as atis baga darbitee naa kennite gubatteetti akka kootti anaa nyaatu gooftaa ko hin goonaa hin agarsiifna. Namanatu Oromiyaatoo jedheen dadda. Hin agarsiifna akka gaariitti malee hojjenne waan raajii hojjennaa bara har'amoo yoo isaan quba isaanii waliin hin nyaatan ta'e maal isaa uumamne ree nuti quba waliin akkatti waliin nyaatan ta'anii tokkoon agarsiifna waamne. Wai gudi. Amma waan isaa waan kana isaan amma yeroo godhan ni dhiqanii waan isaa ni dhiqanii miti waan isaa maalumatti walii waaqayyoon jedhamu kana nan dhiqa malee maalan godha riyaan yeroo waan kana godhan dhiquun isaaniin olu beektaa akkanatti fakkaatutti inni qubara. Anaa gubu giiftee koo anaa gubu. Sini, waan kun bitaa mirga kaama waan saa. Maali yaa Rabbi ko amma isaanis akkasuma gubamu dhiiruma ta'uu keenya argee akkasitti nu gubaa kunis. Akka wanti xiqqeessanii muruun jedhama isaaniif xixiqqaatee muramanuu yeroo nurra ga'uu didaa xixiqqaatamee muramu kun. Qottoo bideentiin kutamu banaan maal kana yaa Waaqayyoo. Hansaanii otoo ta'e amma kun shiffiree murama xixiqqaatee inni kan keenya kun kunoo amma ija baaqelaa fakkaatee ta'a amma kana maaluma jedhetti agarsiisan jedhaman amma kana kottaa nyaadhaan jedhamu maaluma jedhaan jedheeman si anu kayanaa cireedhee waamu laata miiraadhaan waamu kottuu naa cireedhuuni hin jedhu dhugaa hin jedhu kabajaa dhiiraan tuqsiisu hin jedhu qabsoon ibidda meeqa qaba ibidda meeqa keessaa bahu qabsoo hin jedhu kottuu naa cireechuu hin ka'een haa gubachaa dhuman godha amma ishee waamee ishee natti kolfuurra anumti gubachaa dhuma ciru naa wayya qabsoon ibidda meeqa qaba ibidda baay'ee qaba qabsoon haa nu gubu kanaaf fedhee kabajaa dhiiraa tuqsiisee na dhageessii kabajaa dhiiraa tuqsiisee dhiira salphisu yaa dhiiraa kabajaa kee fechaan gubachaa jira kana beeki utoon kottu naa cireechuu danda'u kabajaa kan kee fechaan gubachaa jira as dhaabadheen ila warrumta mataa waan kana laalullee amma akka qulubbiin kun na gubu hin gammadu ishoo gubadhaa bara meeqa guutuu nu gubdanii dhubeetta namni garaa nu dhaaf hin jiru diina wajjiniin jiraannaa bar diina wajjiniin anaa gubu gooftaa koo nama naan jedhu leen jiru kun warri taa'ee na laalullee dubartoonni gubadhaa akka nu gubdanitti nuun jedhu beektaa yoo nama na keessa ta'anii haa gubannu homaa miti maal qaba Guba.
An bakka bu'aan keessan bakka bu'aan dhiiraa ibsa ejjennoo har'a nuti baafanne kana akka armaan gadiitti isinii dubbisa. Tokkoffaa mirgi dhiiraa haa kabajamu. Dhiirri kichina keessa dhaabbachuun haa hayyamamu. Garaan dhiiraa haa guutamu. Dubartoonni waan dhiirri hojjete qulqullumina hin qabu. Xuriidha. Hin nyaannu. Nuun jechuu haa dhaaban. Nyaataaf jecha kana booda hin jilbeeffan. Osoo garaan keenya beela qabu harka dubartii eeguun haa raawwatu, haa dhaabbatu. Mirga keenyaaf hin lolla. Nuti akka namatti baatii sagalitti dhalanne harka qabna, miila qabna, kichinii kana keessa dhaabbannee waan barbaannu godhanii nyaachuun haa hayyamamu. Amma yoomii falataa qobboo koo jennaa, amma yoomiitti isaaniin giiftii koo jennaa jedhe namichi. Mirgi keenya kabajamuu qaba. Yaa dhiiraa, gorsa obbolummaa tokko si gorsa. Bara meeqa guutuu cabnee kaayyoo keenya irraa maqnee waldaa jalatti hiriiruu dhabnee jaarmiyaa of danda'e ka dhiirotaa ijaarrachuu dadhabnee of keessatti of ijaaruu dadhabnee balaan dhammi kun nurra ga'e. Kanaafiyyuu itti qophoofne irratti hojjechuu qabna. Guyyaa har'aa an fakkeenya isiniif ta'a. Nuti dhiironni distii tokko keessatti akka nyaata gosa lama hojjechuu dandeenyu hojjedheen isinitti agarsiisa yaa dhiiraa. Haa argan isaanis eenyummaa keenya. Hin hojjenna distii tokko keessa nyaata gosa lama akkatti hojjechuu dandeenyu haa baran.